Sidagai, Divayu Sidagai, Nagai Sinagai, Kadami Sigaj, Kada Dulosis, Araba Kekari, Dina Sida Hukisi, Huko Sonuaches, Afanki Udabek, Banki, Kumbanki, Ulfina Rabbi Siagod, Abudina Siagod, Utuba Biyasi Hatau, Akota Konake, Sabilkina Adufu, Barakana Adufu, Kadandana Negabaki, Gavara Matasi Hatau, Kabaraki Barkasi Hatau, Dikake Buddha Habek, Buddha Biya Habek, Afanki Udabek, Dina Hukisu, Huko Sanuaches, Bigite Biyanagad, Baharibatu, Gondibatu, Bayna Gangadi, Loya Foda, Lofacha. Bisara ba episo epiti wakana manwagi nageni tete rumia mano nol nuagau nageni tete yamara wal nuagau hora abula lebana dagaga lata kana banana agenda tokkoffa sadasa digdami afur kuma lama fi digdami lama akkana kofsa Europa ra hanga sadasa soddoma kolama fi digdami sadit dabarsa aksiyoonaa taasifanii fi baay'ina abbootii aksiyoonaa beeksisu. Sadaasa 24,2022 irraa hanga sadaasa 30,2023 faranjootaatti jechaadha. Aksiyoonni miliyoona 2,981,997 gatiin isaanii qarshiidhaan miliyoona 298,199 fi 1,700 Abbootii aksiyoonaa 484 irraa gara abbootii aksiyoonaa 3,963 104 kan duraan turanii fi 3,859 kan haaraa abbootii aksiyoonaa ta'anitti dabarfamaniiru. Kana keessaa aksiyoonni miliyoona 2,978,573 gurgurtaadhaan aksiyoonni 19,958 dhaalaan fi aksiyoonni 33,466 ammoo ajaja mana murteetiin dabarfamaniiru. Adeemsa dabarsa aksiyoonaa kana keessatti abbootiin aksiyoona duraan turan keessa 76 aksiyoota qaban hunda waan dabarsaniif galmee abbootii aksiyoonii irraa kan haqaman yoo ta'u abbootiin aksiyoonaa haaraan aksiyoona dabarfameef 3,859 ammoo galmee irratti galmaa'aniiru. Haaluma kanaatiin hanga sadaasa 30,2023tti baay'inni abbootii aksiyoona baankii keenya 21,670 ta'uu 77 kan ga'e ta'uusaa beeksisa. Kanuma faana maaliifaatiin እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከህዳር 24 22 እስከ ህዳር 30 23 ድረስ የተደረጉትን የአክሲዮን ዝውውር እና የባለ አክሲዮኖችን ብዛት ማሳወቅ። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከህዳር 22 ቀን 2022 እስከ ህዳር 30 ቀን 2023 ድረስ ብር 298,199,700 ዋጋ ያላቸው 2,981,997 አክሲዮኖች ከ484 ባለ አክሲዮኖች ወደ 3,963 ባለ አክሲዮኖች ከነዚህም ውስጥ ነባር 104 እና 3,859 አዳዲስ ተዛውሯል። ከዚህ ውስጥ 2,928,587 2,928,577 አክሲዮኖች በሽያጭ 19,958 አክሲዮኖች በውርስና 33,466 አክሲዮኖች በፍርድ ቤት ትዕዛዝ የተላለፉ ናቸው። በዚህ አክሲዮኖች ዝውውር ሂደት 76 ነባር አክሲዮኖች የነበራቸውን አክሲዮን በሙሉ ስላስተላለፉ ከባለ አክሲዮኖች መዝገብ የተሰረዙ ሲሆን አክሲዮኖች የተላለፈላቸው 3,859 አዳዲስ ባለ አክሲዮኖች ደግሞ በባለ አክሲዮኖች መዝገብ ላይ ተመዝግበዋል። በዚሁ መሰረት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ህዳር 30 2023 ድረስ ባንኩ ባለ አክሲዮኖች ብዛት 21,677 የደረሰ መሆኑን አሳውቃለሁ። አጀንዳ ለመፋ ገባሳ ወጋ ቦርዲ ዳይሬክተራ ከንበራ 2022 ደገፈቹዳ ቀጥሎ ያለው አጀንዳ የዳይሬክተሮች ቦርድ የ2022-23 የዳይሬክተሮች ቦርድ ዓመታዊ ሪፖርት ማቅረብ ስለሚሆን ከዚህ ቀጥሎ ሪፖርቱን አቀርባለሁ ማለት ነው። ገባሳ ቦርዲ በራ 2022 የሳ ከበጀምቶታ ቦቲ አክሲዮና ባንኪ ኬኛ kabajamtoota abbootii gadaa fi haadha siinqee
kabajamtoota bakka bu'oota baankii biyyoolessaa fi eejensii mirkaneessaa fi galmeessaa sanadoota, kabajamtoota keessummoota sagantaa kanarratti argamtan. Waggaan tokko yeroo dheeraadha. Tokkoon sekondii, daqiiqaa, sa'aatii, guyyaa, torban, ji'oota taateewwan adda addaa keessummeessu. Akkuma taateewwan gaggaariin jijjiiran kan hin barbaannes jiraachuu ni malu. Haalli kun akkuma jirutti ta'ee waggaa kana keessatti isin maatiin keessanii fi horatteen keessan hundi nagaa taatanii waggaa tokko booda deebinee wal arguu keenyaaf galanni guddaan kan Rabbi tokkoon keenyatti amannu haa ta'u jechaa waamicha kabaja baankiin keessan isiniif dhiyeesse fudhattanii yaa'ii waliigalaa idilee abbootii aksiyoona baankii keenyaa 19ffaa irratti hirmaachuuf karaa dheeraa kuttanii argamuu keessaniif galatoomaa jechaa maqaa miseensa boordii olaanaa baankii keenyaa, maqaa miseensa hoggansa olaanaa baankii keenyaa kan boordii daayirektarootaa fi maqaa kootiin baga nagaan dhuftan, baga nagaa taanee nagaadhaan wal argineen isiniin jedha. Kabajamtoota abbootii aksiyoonii kanatti aansuudhaan gabaasa raawwii hojii keenyaa kan bara darbeen dhiyeessaa. Akkuma beektan waggootiin darban arfan walitti aananii turan arfan ilma namaatiif yeroo qormaataa cimaa turan. Dhiibbaa weerarri koronaa bara 2019 eegalamee ture dinagdee addunyaa irratti qaqqabsiise keessaa damdamannee osoo hin fayyiin waraanni biyya Raashiyaanii fi Ukraayinaa walakkaatti uumamee fi dhiibbaan jijjiirama qilleensaa hordofsiisaa jiruutti dabalamee rakkinni hamaan ilma namaa fi lubbu qabeeyyii hunda qaqqabaa jiraachuun isaa salphaa kan taane beekamaadha. Haalli waliigalaa akkuma jiru ta'ee rakkoon nageenya biyya keenya keessatti uumamee tures miidhaa kana hagam akka hammammees dinagdee biyya keenyaa irratti dhiibbaa akkamii akka geessisee fi jireenyi tokko hawaasa keenyaa irratti miidhaa akkamii akka qaqqabsiisee fi qaqqabsiisaa akka jiru isiniif tarreessuu barbaachisaa natti fakkaata. Dhimmi dinagdeen addunyaa akka mandhee sharariitiitti walitti hidhaminsa qaba. Rakkoon ardii addunyaa tokko irratti uumamu achi qofatti daangeffamee kan hafu miti. Balbala biyya tokko sana bira darbees kan nama tokko rukuta. Bakka dinagdeen fayyaa hin taanetti sochii hojii dhaabbilee faayinaansii fayyaalessaa ta'e gaggeessuun misooma hojii hawaasa dinagdeetiif uffisa rakkisaa ta'a. Daldalanii buusuun hojii baankii fayyaalessaa ta'e gaggeessuun rakkisaa ta'a. Hojiiwwan armaan olii tarreeffaman akkuma jirutti ta'ee galanni keenya guddaan Rabbii fi hojjettoota baankii keenyaa sadarkaa adda addaa irra jiraniif hundaaf isin abbootii baankichaatiif deeggartoota keenyaa fi qooda fudhattoota hundaaf haa ta'uuti baankiin keenya haala rakkisaa akkanaa kana keessatti bara darbe sochiiwwan jajjaboo ta'an kan raawwate ta'ee bu'aa hojii bara bajata kana keessatti galmaa'e olaanaadha abdiis kan namatti horudha. Haalli kun immoo gara fuulduraattis isin abbootii qabeenyaa baankii keenyaa waliin harka waliin qabannee wal dubbisaa tokko taanee galma tokkoof cimnee xiiqiidhaan yoo hojjenne rakkoo akkanaa keessatti hojii kana caalu hojjechuuf humna dandeettii kutannoo fi muuxannoo gahaa ta'e akka jiru isiniif mirkaneessaa garuu irran deebi'a ishii kana garuu haalli baankoleen bara bajetaa amma keessa jirru kana keessa jiran salphaa waan hin taaneef kuni hubatamee wal bira dhaabbachuun baankii ofii deeggarsa gochuun yaadaanis ta'ee gochaan gargaaruun keessan milkaa'ina hojii keenyaatiif gumaacha olaanaa kan qabu ta'uusaa fi humna keenya ta'uu keessan cimsee hubachiisaa kan darbee galataa guddaa isinii keessaa kan bara dhuftuuf immoo kan itti aanuuf immoo adaraa isinii jechuun barbaada. Kabajamtoota abbootii aksiyoonaa kanatti aansuudhaan agarsiistuuwwan ijoo hojii raawwii baankii keenyaa kan bara 2022-2023 akkaataa gabatee kana irratti dhiyaateen dhiyeessuu barbaada. Egaa gabatee kana irraa akkuma argaa jirtanitti raawwiin agarsiistuuwwan gurguddoon bara darbanii kan baankii keenyaa fakkaatu. Gabatee isa tokkoffaa keessatti agarsiistuu ijoodha. Ittaanee raawwiin bara 2021-2022 maal akka fakkaatu itti aansuudhaan kan baranaa kan raawwanne kana kun immoo garaagara maallaqaatiin hammam akka ta'e parsantaadhaan immoo guddina hammamii akka agarsiisee kan agarsiisu ta'aa jechaadha. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokkoffaa irratti qabeenyi waliigalaa baankii keenyaa bara 2021 waggaa kana naan gabaasanii ibsu jechaadha. Qarshii biliyoona
dhibba tokkoof kudha fi miliyoona dhibba ja'a kan ture bara bajeta kana miliyoona dhibba tokkoof afurtamaa fi biliyoona dhibba sadii soddomii sadiitti ol guddachuudhaan garaagarummaa guddina qarshii biliyoona digdamii shan tuqaa torbaa akkasumas parsantaadhaan yoo ilaallu parsantaa 22.4 guddina olaanaa agarsiiseera. Olkeewwannaan maallaqa baankii keenyaa seenaa ilaalu bara darbe qarshii biliyoona 6.7 kan ture gara biliyoona 11.6 biliyoona 16 fi tuqaa lamatti ol guddachuudhaan garaagarummaa biliyoona 19 kuni kan baankiiwwan xixinnaan tokko ittiin hojjetanidha. Agarsiisuudhaan guddina parsantaa waggaa tokko keessatti namaa agarsiisuu danda'e. Ligiin kennames bara darbe biliyoona 84 bara kana biliyoona 101 garaagarummaa biliyoona 17 parsantaadhaan guddina parsantaa digdamaati. Ligiin reeshoo deebiin yookaan non-performing loans bara darbe parsantaa lamaaf tuqaa sadii kan ture barana ol guddateera. Tuqaa sadii fi parsantaa sadii tuqaa sadii kunis parsantaa tokkoof tuqaa sadii dabalee. Argannaa sharafaa biyya alaa bara darbe miliyoona 438 tuqaa lama kan arganne yoo ta'u bara kana gadi bu'ee doolaara biyya alaa argachuu jechaadhaan miliyoona 377 gadi bu'ee jira. Kun egaa sababni isaas maal akka ta'e kan ibsamu ta'a innaan bira ga'ee ifufaa. Galii keenya bara darbe biliyoona 12 bara kana biliyoona 17 garaagarummaan guddina biliyoona 5.6 guddinaan parsantaadhaan parsantaa 47 baasiin keenya bara darbe biliyoona 9 bara kana biliyoona 14 garaagarummaa biliyoona 5 guddinni isaa parsantaa 55 bu'aa qulqulluu of eeggannoo fi gibirri booda erga irraa kan hafamee booda bu'aa argamerraa yaa gibirri mootummaa fi kaffalaa of eeggannoon adda addaas irraa citaa. Bara eeggataa biliyoona 2 bara kana biliyoona 2.6 garaagarummaa miliyoona 520 guddinni parsantaa 25. Kapitaala waliigalaa bara eeggataa biliyoona 11.3 bara kana biliyoona 14.8 garaagarummaa biliyoona 3.5 kuni guddinni parsantaa 31. Kapitaala ammammaatti kaffalame bara darbe biliyoona 7.7 bara kana biliyoona 10 garaagarummaa biliyoona 2.2 guddina parsantaa 29.6 agarsiisaa jechaadha. Gabatee armaan olitti dhiyaate irraa hubachuun akkuma danda'amutti raawwiin hojii baankii keenyaa kan bara darbee raawwii argannaa sharafa biyya alaa irraa kan hafe safartuu hundaanuu kan bara darbee irraa guddina kan agarsiisu ta'ee kan argannaa sharafa biyya alaa garuu gadi aanaa ta'ee argameera. Sababiin isaas akkuma armaan olitti ibsetti kufaatiin dinagdee addunyaa rakkoo hamaa keessa waan galee fi sochiin hojii adargee biyya keenyaa gadi aanaa waan tureef. Raawwii hojii fi milkaa'ina gama faayinaansiitiin galmeessine akkuma jiru ta'ee hojiiwwan faayinaansiin alatti baankiin keenya gaggeessaa jiru raawwii olaanaa galmeessisuun danda'ameera. Isaanis hojiiwwan herrega maamilaa babal'isuu, humna namaa gahoome baay'inaa fi qulqullinaan horachuu, teknoolojii ammayyaa diriirsuu fi hojiirra oolchuu, ce'umsa hojii gara dijitaal baankiingitti taasifamu cimsuu, qabeenya dhaabbataa bal'inaan horachuu fi kan kana fakkaatan yoo ta'u, keessumattuu dhimma qabeenya dhaabbataa bal'inaa fi qulqullinaan horachuu jedhu irratti xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan magaalaa Finfinnee fi magaalota godinaalee naannoo keenyaa hedduu keessatti argaman akkasumas magaalota sochiin hojii hawaasa dinagdee ciminaan keessatti gaggeeffamee jedhame yaadamu keessatti qabeenya dhaabbataa bal'inaan horachuu dandeenyeera. Qabeenya humna namaa milkaa'ina mana hojii tokkootti mirkaneessuu keessatti gaheen humna namaa isa olaanaa taphata. Haala kana ilaalchisee keessa galchuudhaan humna namaa qaroome fedhii hojii qabu jijjiiramaaf qophii ta'ee quuqamaa fi aantummaadhaan cimee hojjetu horachuu keessatti hojiin cimaan hojjetamee jira. Leenjiin adda addaanis haala kana cimsuudhaaf bal'inaan kennamee jira. Xumura gara bajeta darbee irratti lakkoofsa hojjettoota keenyaa dhaabbataa 8,152 qaqqabee jira. Kana malees hojjettoota dhaabbilee birootiin dhiyaatan 7,243 walitti hidhamuudhaan akka waliigalaatti baankiin keenya hojjetaa 15,395 ga'eera. Damee baankii babal'isuu.
fedhii argannaa tajaajila baankii hawaasa keenya bal'aan keessa jiru hawaasni bal'aan baadiyyaa keessa jiraatu qabu dhugoomsuu mul'ata keenya mirkaneessuuf jecha bara darbe qofa damee haaraa 145 dabalataan banuudhaan lakkoofsa damee keenyaa 738 qaqqabsiifnee jirra. Lakkoofsa damee haaraa banaman kana keessa dameen 49 magaalota xixiqqoo baadiyyaa keessa jiranii fi humna ibsaa hin qabne keessatti siistama humna ibsaa anniisaa aduurraa maddisiisuu danda'u diriirsuudhaan qonnaan bultoota keenyatti dhiyeenyatti dhiyaannee konteenera keessatti tajaajila baankii akka argatan gochaa jirra. Humna ibsaa sagantaa kanaan qophaa'e qonnaan bultoota naannaa sana jiraatan manneen barnootaatiin fayyadamoo taasisuudhaan bira darbee milkaa'ina barnootaa naannaa sana jiraatan mirkaneessuu keessatti gumaacha olaanaa taphachaa jiru baay'ee olaanaadha. Haalli kunis baankiin keenya dhimma adda duree isa taasisuun akkasumas baay'inni waliigala dameelee qabnu keessaa harki 78% magaalaa Finfinneetiin alatti baadiyyaa fi magaalota xixiqqaa aanaalee jiran keessatti banuudhaan hawaasa keenya bal'aa keenyatti dhiyaannee argamuun tajaajila kennaa kan jiru ta'ee gochi eebbifamaan kunis baankii biyyoolessaa biratti beekamtii olaanaa kan kennamee fi yeroo baay'ee akka fakkeenyaatti gaariitti maqaan baankii keenyaa kan ka'aa jirudha. Herrega maamila haaraa banachuu kaayyoo hawaasni keenya bal'aan fayyadamoo tajaajila faayinaansii akka argatan gochuuf qabnu cimsinee itti deemuudhaan baay'inni maamiltoota keenya bara bajataa darbee miliyoona 8,990 ture gara miliyoona 11 guddatee jira. Kunis garaagarummaa miliyoona 2.3 agarsiisee jira. Haalli kun baay'inni maamiloota olaanaa qabaachuudhaanis baankiin keenya baankiiwwan dhuunfaa jiran keessaa taasisa. Teknoolojii fi baankii dijitaalaa cimsuu. Jabanni keessa jirruu fi itti deemaa jirru jabana teknoolojii ta'aa jira. Argannaa tajaajila baankii gara mana baankii himalaa osoo hin barbaachisiin bakkuma jiranitti tajaajila argachuun bal'inaan hojiirra oolaa kan jiru ta'ee baankiin keenyas gama kanaan hojii cimaa hojjechuu irratti argama. Waan kana ta'eef haala yeroo gaafatu waliin deemu murteessaa waan ta'eef gama kanaan baankiin keenya hojiiwwan hedduu hojjechaa irratti argama. Bara bajataa kanatti hojiiwwan teknoolojii jiran fooyyessuu fi haaraa diriirsuu irratti hojiin adda addaa hojjetamanii jiru. Siistama michuu digital lending jedhamu beekamu diriirsuudhaan dhaabbilee maayikiroo xixiqqaa fi giddu galeessa liqii akka argatan gochuun qarshiin biliyoona 1 maamiltootaaf kennamee jira. Sagantaa kanarraas bu'aan baasii hedduu hin barbaanne argamee jira. Faayidaa siistama dijitaalaa baankii irraa argamu muuxannoo gaarii irraa argannee jirra. Piroojeektiin ERP yookaan Enterprise Resource Planning fi wiirtuu odeeffannoo bara kanaatti hojiirra oolanii jiru. Lakkoofsa maamiltoota fayyadamtoota koppee e-bir baankichaas miliyoona 4.8 qaqqabee jira. Sochiin maallaqa gama dijitaalaa kanaan taasifame miliyoona 98.6 yoo ta'u sagantaa kanaan sochii waliigalaa number of transactions jechaadha keessaa 63 sagantaa kanaan adeemsifnee jiru. Qabeenya dhaabbataa horachuu. Dhimmi qabeenya dhaabbataa horachuu fi baankii keenya qabeenya dhaabbataa baay'inaa fi qulqullinaan akka horatu gochuu dhimma xiyyeeffannoo hojii bara bajataa darbee ture. Haalli qabeenya baankii keenyaa magaalaa Finfinnee fi magaalota kan biroo keessatti jiranii fi bara darbe gabaasa isaanii dhiyeesse akkuma jiru ta'ee bara bajataa kana keessatti hojiiwwan dabalataan hojjetaman tokkoffaa ijaarsa gamoo magaalaa Walisoo keessatti eegalamee ture beezimentii tokko giraawundii tokkoo fi darbii 3 kan qabu xumuramee eebbifamee dameen baankii keenyaa keessatti tajaajila kennaa kan jiru ta'ee kanarraa kan hafan kireessuudhaan madda galii akka irraa argannu taasifamee jira. Lammaffaa magaalaa Shaashamannee keessatti hoteela Baqqalee Mollaa jedhamee beekamu kaaree meetira 4,720 ta'u bittaa isaa raawwatee ragaan abbaa qabeenyummaa gara baankii keenyatti jijjiiramee jira. Sadaffaa magaalaa Finfinnee keessatti naannoo Kaazaanchis jedhamee beekamutti
Raadisan Biruu fi Raadisan Biruu taansee kan argamu meebii namoonni baay'ee argatanii jirtu jennee yaadna. Lafa bal'inni isaa kaarii meetira 2,841 ta'e akkasumas naannoo Gullalleetti kaarii meetira 2,675 binnee qabeenya baankii keenyaa taasisuu dandeenyeera. Arfaffaa magaalaa Harar keessatti ijaarsi gamoo abbaa darbii 5 beezmentii tokkoo fi giraawundii tokko qabu hojiin ijaarsaa eegalamee haala gaariidhaan gaggeeffamaa jira. Shanaffaa diiteeyil dizaayinii addaa jechaadha. Dizaayinii isa dhumaa jechaadha. Ijaarsa gamoo faayinaans diistiriiktii taaworii abbaa darbii 50 qabu beezmentii 4 naannoo tiyaatirri biyyoolessaatti xumuramee hojiin filannoo kontiraaktaratti deemamaa jira. Ja'affaa lafti ijaarsa taaworii Finfinnee waajjira muummicha baankii keenyaa irratti ijaaruuf naannaa paarkii tokkummaattii fi ambaasaaddar tiyaatirii fuulduratti jiru kaaree meetira 11,000 nuuf kennamuu isaa gabaasa bara darbee keessatti dhiyeessuun keenya yaadatama. Haa ta'u malee galanni olaanaan milkaa'ina boonsaa gama kanaan galmaa'e keessatti qooda olaanaa qaban hundaaf haa ta'uutii bal'inni duraan kennamee ture dachaa 4 ol guddisuudhaan kaaree meetira 47,000tti baankiin keenya lafa argachuu danda'eera. Sochii jijjiirraa kana keessatti lafti duraan kennamee ture misooma achitti geggeessuuf barbaannuu fi hin gahu hawaasa keenya kan madaaluu miti hojii fakkii ta'uu danda'u irratti hojjennee isin agarsiisna jechuudhaan mootummaa amansiisnee gara kaaree meetira 47,000 ol guddisuu keessatti shoora olaanaa kan taphatan pirezidantiin baankii keenyaa kabajamoo obbo Darajee Asfaa fi gareen isaanii gumaacha olaanaa waan taphataniif isin fuulduratti maqaa keessaniin galata guddaa geessuuf hin barbaadu. Kabajamtoota abbootii aksiyoonaa baankiin keenya tajaajila baankii idileetiin cinatti tajaajila baankii dhalarraa bilisaa akkaataa seerrii fi qajeelfamni shari'aa eeyyamutti bal'inaa fi qulqullinaan hawaasa bal'aa keessatti tajaajila kennaa jira. Milkaa'ina kana keessatti deeggarsa gorsaa fi hordoffii koreen gorsituu daraan olaanaa ta'e gorsa bira darbanii hawaasa keenya musliima bal'aa biratti argamuudhaan hubannoo isaanii uumaa jiru. Uummata keenya baankii isaaniitti akka fayyadamu kakaasuudhaan olaanaa waan ta'eef koree gorsituu dhimma shari'aa baankii keenyaa maqaa keessaniif galata guddaa dhiyeessuufis kana kabajaan sin gaafadha. Tajaajila seera baankii seera kabajuu akkasumas gorsaa fi marii koree gorsituu dhimma shari'aa qajeelfamu kennuu keessatti baankiin keenya maqaa gaarii horachuu danda'eera. Bara gabaasa kanaattis baankichi toora tajaajila baankii dhalarraa bilisuu firiiwwan galmeessaa akka armaan gadiitti dhiyeesse. Bajeta xumurame kanatti ol kaawwannaan dabalata qarshii biliyoona 3.2 kan bara darbee irratti guddina parsantaa 20 agarsiisee yeroo ammaa kana akka waliigalaatti sagantaa kanaan qusannaan jiru biliyoona 9.4 qaqqabee jira. Maamiltoonni gama kanaan jiranis bara darbee bichaa 740 dabaluudhaan parsantaa 32.3 guddina agarsiisee jira. Xumura bara bajataa kanattis lakkoofsi waliigala herrega maamila baankichaa toora kanaan biliyoona 3.03 kan qaqqabe baankolee dhuunfaa sadarkaan taasisa. Bara kanatti faayinaansiin haaraan qarshii biliyoona 2.9 toora dinagdee addaarra oolchuudhaan hangi faayinaansii gama kanaan kenname qarshii biliyoona 16.4 qaqqabee jira. Kunis guddina parsantaa 22 agarsiisee jira. Kabajamtoota abbootii aksiyoonaa. Amaanaa nutti kennamee ciminaan keessa bahuuf bara bajataa kanatti boordiin daayireektara hojii milkaa'ina hedduu raawwachuu danda'ee jira. Waggaa tokko keessatti walgahii idilee 16 fi ariifachiisaa tokko adeemsisuudhaan dhimmoota murtii tarsiimoo fi imaammata barbaadan adda addaa irratti mari'annee kallattii keenyee jirra. Akkaataa qajeelfama baankii biyyoolessaa ajajuuttis madaallii raawwii hojii isaa miseensota isaa yeroo 2 gaggeessee jira. Bara bajata 2022-2023 keessa walgahii boordiin gaggeeffaman kana keessa miseensonni boordii
kaka'umsa guddaa fi miira abbummaatiif hirmaachaa waan turaniif gumaachi isaanii guddaa ture. Haaluma kanaan baricha keessatti hirmaannaan miseensota boordii hundi walgahii boordii keessatti taasisan 75 olii. Gara fuulduraattis miseensota boordii marii miira abbummaa fi kaka'umsa cimaa hirmaachuu waan isaanirra eegamu gumaachuun itti gaafatamummaa isaanii akka ba'an boordii daayirekteerotaa waan isaanirraa eegamu hunda kan raawwatan ta'uusaa carraa kana isin mirkaneessuuf barbaada. Kaffaltii fi liqii miseensota boordii kennaman ilaalchise durgoo ji'a. Akkaataa yaa'ii waliigalaa boordii aksiyoona 18ffaa irratti murtaa'ee ture durgoon ji'aa miseensota boordii tokkoof qarshii 10,000 taaksii dabalatee jechaadha. Walumaa galatti immoo qarshii $1,320,000 miseensota 11 kaffalamee jira. Kaffaltii waggaa miseensa boordii bu'aa barichaa irraa bu'uura qajeelfama baankii biyyoolessa Itoophiyaa fi murtee yaa'ii waliigalaa kan taasifamu waan ta'eef gibira duraa qarshii 1,150 miseensota boordiif akka hirmaannaa isaanii akka kaffalamuuf yaadni murtii kan dhiyaate waan ta'eef haala murtii yaa'ii waliigalaa kana kan raawwatu ta'a. Kunis waliigalatti qarshii $1,491,195 ta'a. Liqii miseensota boordiitiif kenname bara 2022-2023 keessatti miseensonni boordii dhuunfaa namootni 4 wabii qabachiisuudhaan liqii qarshii $8.6 kan kennameef ta'ee adeemsi deebisuus liqii kanaas haala gaarii irra kan jiru ta'uusaa ibsuu barbaada. Baricha keessatti yuuniyeenoonni waldaa hojii gamtaa miseensa boordii baankii keenyaa ta'an 5f liqiin qarshii $28,000 hanga qarshii $343 ga'u walumaa galatti qarshii $964,700 kan kennameef yommuu ta'u deebiin isaas haala gaarii irra kan jiru ta'a. Mindaa fayyadamaa akkasumas liqii pireezidantii baankii keenya. Haala qabatamaa industirii baankii biyyaatti yeroo ammaa keessa jiru hubannoo keessa galchuudhaan bara 2022-2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti pireezidantii baankii chaatiif mindaa fi kaffaltii bakka bu'iinsaa waggaatti baasii gibira dabalatee jechaadha qarshii $7.5 kaffalameef kan ture yommuu ta'u qarshii $10.5 liqiidhaan kennamee fi deebiinsaas haala gaarii kan jiru ta'a. Kabajamtoota abbootii aksiyoonaa akkuma beektanii fi akkuma armaan olitti ibsee yeroo amma keessa jirru kan baankolee fi yeroo qormaataa cimaadha. Dorgommiin baankolee walakkaatti taasifamaa jiru salphaa miti. Garuu dorgommiin fayyaalessaas ta'uu qaba. Dorgommicha keessatti kan cimee hojjete mo'ataa ta'eetu itti fufa. Laafaa kan ta'e garuu taphannaan ala ta'uu akka danda'u ni beekama. Baankoleen biyya alaas gara biyya keenyaatti akka galaniif dorgommicha daraan cimsuu akka danda'an hubachuu barbaachisaadha. Waan kana ta'eef akkuma kaleessa waamicha isiniif dhiyaatee ture deebii boonsaa kennaa turtan ammas baankii keenya dorgomaa mo'ataa ta'ee itti fufinsaan jiraachuu akka danda'uuf taasisuuf qusannaa keessa cimsuu kaapitaala keenya guddisuu yeroo rakkoo birmachuu qaqqabuu murteessaa ta'ee yeroo argamudha. Nutis miseensonni boordii maaneejmentii hojjetoonni sadarkaan irra jirru ciminaan aantummaa fi xiiqiidhaan jabinaan hojjechuuf baankii keenya bu'a qabeessa taasisuuf waadaa duraan isii gallee turre haaromsuu barbaanna. Xumurarrattis carraa kanaan milkaa'ina guddina baankii keenyaa keessatti hirmaannaa olaanaa taasisaa kan jirtan hundaaf keessattuu baankii biyyoolessa Itoophiyaa, eejensii mirkaneessaa fi galmeessaa sanadoota, abbootii aksiyoonaa, deeggartoota keenya, koree gorsituu dhimma shari'aa, boordii daayirekteroota, miseensa maaneejmentii hojjetoota hundaa fi hawaasa baankichaa hundaaf boordii daayirektara baankii keenyaa akkasumas maqaa kootiin galatoomaa ulfaadhaa olaa biraa barbaada.